lola dhaabaa jechuudha wanni inni haare qabamee to'annaa jala amantiis tokkicha as ba'uuti. afaan tokkicha amantiis tokkicha Way deebii numa kennee artiin dhaabbate yoo lolli kun amma Ameerikaa wajji araara buusanii osoo ekonomii tanan sirreessin osoo maaliin godhin gartee wanta ekonomii tanan sirreeffatin yoo kan lola kana dhaabu taate ummatuma irra dhadhaa afaan isa kaa'u ture kana dhagaa dabloo sirraa haga waajjira gandatti gartee wanti gaggeessaa jiranii gamgamaa gaggeessaa jiranii gamgamaan isaanii bu'aan inni qabu hin jiru jechuun wal faarsaniitu ati kana goota akkanaati baratii misooma akka dalee ati maarreedha jedhanii misooma lafarra hin jirre kan waraqarra jiru kanuma walitti himanii adda yaa'uudha garuu ummataaf kun deebiin itti haa kajuu ummanni Oromoodha gamgamaa isaanirra illee dhimma hin qabu ummanni Oromoo hayyoonni isaanii qabsoo dacha'ee fi ummanni isaanii afaan tokko dubbachuu jira gammachuun Oromoo tanaa jechuudha sanirraan tana nama kofalchiiftu hay bardachii nu qofaa miti jaawarillee fudhatee jedhaniiti kaartaa tokko ay way wallahi baanan kun nama jeesaa barjara kee isaan kun mootummaadha namaatu biyya san zarafu jira jennetti himu jira nutiin kun iccitii tana bara uggii baasu jirru I think waan doomaa tana wanni gala silaawu maaltu golaa fi mitanneen doomaa walgahee doomaa opiidiyoon gartee barandaa jalaa guurtee wayyaaneen itti fayyadamu turte rabbi qabsoo Oromoo harka kaayee tokko goraa hayyoota Oromootiin si gale waan doomaa tana rakkin akkanaa jiraa jennee mootummatti himu jira mootumma jennetti himu jira bargaangistaruma kana isaanis isin kanutti himu kunuu baddachii fudhattanii jirtanii barjaawarummaan nama sa'aatii kunuu dachii fudhatee jiraan hunjaa dachii tana arshirraa fudhate moo lafa isin bulchitan irraa fudhate yoo jaawarummaan dachii kan fudhatu taate si gale me waan talkaashaa tana laale dachii ati bulchitu fudhatee miicaluma jetteen fuutu warqa si gale hay jaawaris fudhatee barnutii sanii fudhannee jechuu barbaadani jaawari way wallaala yaa bulees akkuma taane dhira jaawaris fudhatee nuti sanii fudhannee haya deebiin tan wanni ummanni hattoota gartee warra nu zarafe warra nu gudeede warra kana nu godhe warra gartee dachii ilmoo teenya qabsiifnee dachii nurraa fudhatee ilmoo teenya ukkaamsisiisee ilmoo teenya nu deebise warra akka hiluu gonfaa sanfaa warra akka gannaqaa kana faa warroottan gartee akka hattuu lammuu tana bineensa mataa baaldii sanfaa sigale kaafaan hangadisti afooshaa sana addabanee iyyuu sanfaa gartee hattoota gaangistara gartee Oromiyaarra jaaramee sigale jiru kana yaa mootummaa yoo quban qabaanne bar information kana jiraa jeetti information kennu jiraa jechuudha faallaa sanii garagalanii garuu sigale bar jaawarii fudhatee jiraa jaawar wahii arshirraa fudhatee dachii isin harka jirta isin bira jirtu fudhateen yoo fudhatees galee dubbiin kaartaan ufee kabar kaartaan feeka garuu dachii isin harka jirtu fudhateen dachuma san ichiin fuutanii abbaan deebiftani sigale badduti wanni saaxilaa jirruuf dachii nuu kennaafi miti jara kanarraa fuudhaa nuu kennaafi isin mootummaadha yoo quban qabaanne hojiin biizii yoo isin goote barumanni kan dhumaa jiraa jechuu jirra sigale sigale dachii jirtu san tan jaawar fudhate saniis tan hattuu lammuu fudhatees tan gartee hayluu gomaffaa saamees kan matoo hayaan saamees dachii san fuudhaati tartiibaan abbootii deebisaadha wanni nuti jechaa jiru yaa bulees waan talkaashaa ma'anaa hin qabne sigale waan ma'anaa mootummaan beeyin sigale doofaa gowwaa akkamii biyya qabate sigale ummata wallee takkaaf sigale wallee takkaaf hawwisoo hunda PPT baay'ata baasee sigale allaachuu hoja sigale osoo Amaara arkee bar ummata san dura dhaabbate hoja malee sila Amaara arkee albaatee qofa guuta kijibaan kun sigale hawwisoo PPT sigale ummatuma akkamtu addunyaa tanarratti uumamaa jira sigale adeero la ilaha illallah muhammad rasulullah wanni kana gartee ummatuma kanaati wajjiin gartee qabsaa'u turre anna ajaa'ibsiisaa hoggina kallaale sigale Teedii Afroo wallise walleen isaa biitiin warkaa du'aa jirti biitiin warkaa bahaa jirti biyya tana kunoo sharaa jaareetiin taaziyaa taa'u deemaa je waan kana dura taayyee dandayaa je Jaawar Maammadii je Sheek Abbutaatii je nu hayyoonni Oromoo maal jechaa jira marroo dirriba gaara taa'ee maal jechaa jira biiti duutee biiti diigamtee haa mari'annu haa wal dhageeffannu tokkummaan biyya haa ijaarru biyya yaada tokkoon ijaaramtu hin jirtu jechaa jiru sigale qaallichi wanni jee takka tana yoommoo Teedii Minilik Faarsaa maarreedha ayyeroo takka uummanni Oromoo kun ajaa'iba natti ta'an jechuudha uummata Teedii Afroo arrabsaa jira Abiyyi Ahmad Faarsu mee beeta mangistii keessatti seenaa Minilik tan wayyaaneen awwaalte namni ol deebisee jiraachise Teedii Afrooti mee naa hime Teedii walleedhaan seenaa Minilik jiraachisa kun ammoo hojiidhaan seenaa isaa jiraachisu jira jechuudha kun amma terminaala guddaa Minilik jaamu baasa Minilik jaamu hospitaala Minilik jaamu karaa daandii Minilik jaamu sigale kana babal'isaa jira jechuudha meeqa hojiidhaan amma siidiin Teediidhaa dhageeffatamee kuta ka hojiidhaan dirree xayyaaratti gartee buufata Minilik jeesii ijaaru ka gartee dhaloota irraan ganaa dhaloonni guutuun ganaa buufata Minilikitti naafi'atillee buuteenyaa jechuudha weelkaan buufata Minilik jenne sigala mee kanaatu irra badamu ka seenaan namicha kana jiraachisu jiruutu irra badamu
namichi artii tokko kan wallisee gartee nama ajjeesinaa nama ajjeesuun haa dhaabbatu jee mee kanaatu irra biyya miidhu jira buleeyyan kiyya qaallicha durooyiniin kaasee qaallitti hospitaala keessa dhalu jirtu ilmoo wajji awwaalumu qaallicha gartee narraa himi gaangistara matoo hayaa namarra jaaree oromoo gosaan gandaan sigalee adda qoodee sigalee bulchitoota oromoo kana guutuu adda qoodee amma bulchitoota PP keessa bulchitoonni wallaggaati wallaggarraa dhufee fi kashawarraa dhufee waliin dubbisan idduu udaan kaa'ee sigalee kaasii dhufee fi kaarargee dhufee waliin dubbisan habbaqa hogganoota kana guutuu adda hiree fixee kana teedii afroo godhu jira steediin sirnicha kana godhu lakkii biyya takka qabna mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyya bulchanii kaam daawun jechaa jira kana gartee ijoollee maallaqa gartee hin beekne durriyyee duraan barandaa jala tetteessee sigalee akka waan foon nyaattee qorsoo nyaattee ilkaaniif keessaaf guurtu tana fideeti maallaqa isiin takkaan harkin baaqii keessa nagee tungatti hallaachuum beera keessa beera walakkaa dhaabbate hallaachuum jaa sigalee konkaan jarri keenya baanu sigalee hagam takka akka gabbuutuu taatan hagam takka akka gartee amma mee fudhadha wanta fudhadhaame gaafa wayyaaniin biyya bulchitu teedii afroo wallise moo wallif maqaa dha'ee ummata waggaa 17 ka waggaa 17 qunxaa uffatee gartee gaara keessa akka harkarroo fiigaa tureetu dhufee aangoo qabate malee jijjiiramni dhufe hin jiru jee wallifne osoo qeeroo dha'ee arra qiyaamaa taa'uuqa sigalee jarri sun garuu walliftoota Tigree kan gabbee teediidhaaf deebisaa kennan garfi Mallas Zeenaawi fuudhee to'atee jechuudha sigalee Mallas Zeenaawi to'atee jechuudha mootummaa osoo qabattanii silaa isin gartee hallaachuum beera keessa dhaabbattanii osoo hin jenne sigalee mangistiitu kottu biyya jeeqee kottu nugustichaan zeero jettee kottu jee to'achuu qabaa jechuudha. So saniifu awwanniin gartee isin kadhadhu laal gowwaa takka arrabsii jaan sagalee fi arrabsa qaanfadha abiyyi faarsaa teedii arrabsu qaanfadha tee nihaa abiyyiiti nihaa abiyyi qabu teedii walleedhaan ibsu jira deemu nagantee ja ተከዳተኛ እንደዛ ተቀምጣል አንተ ውሻ ነው ጃብራ ፋና ማራም ቤት ጋር ረኮንቴ ጉዶን ተነስ ይለ ነገንቴ ዋወሊን ጀነሰን ገንቴ ጀቻ ጅራ ቴዲ ይለ ስፒድ እንደሙ ደብዴ ሚሊሊኩ ማፊ خنا ጃርቴቱማ አድዋ ጃርቴቱማ አቡ ሚሊሊክ ኦልባፍቴ ሃሱ ሲፍቴቱ እቺ ዳብዴ ኪፕ ጎይንግ ጀቻ ጅራ በርዋን ፕሮሚሰስ የነሰን ሲገለ ኪፕ ጎይ ኢትፉ ፊ ጀቻ ጅራ ሲገለ አከዋን ገርቴ በቃ በስርኑ ኩን ስርና ኦሮሞ ኦሮሞ ራና ከነጀ አዴሮ ኩን ስርኒ ስርና ሀጡቲ ኦዞ ስርና ቀባኔ ኑ ፊ አማሪኒ ሶሊሎሉ አደገ ይፈዳ osoo sirna qabaannee namuu fi amaarinni waliin lollu maaliif amaaraanis tunteetii miti tunta oromooti miti seenaan seenaa wal loltu sigale wanni namni waywaachaa jiru wanni namni kadhachaa jiru sirna nuu jaaru qabanii waywaachaa jirra malee sigale teetii nu arrabsa maallu godha miitirkishoo nu godha gartee nuti kanaa miti matoo hayaa nurra jaare ummata oromoo ficcisiisu jira garee gosaa jaare ummata oromoo adda hirsiisu jira garee maalii jaare ummata oromoo wal ficcisiisu jira yoona walla gada keniin du'a kajee teedii afrooti miti teedii afroo fi walla gada keetii wallisaa gannadii isaa jee karataa jiraan hagas takka teediin konfidensii qabaa jechuudha sigale amma saddeet biyya bulchee gaafii oromoo takka namni hin deebisin wayi teedii afrooti teediin ammaas nihaa abiyyiiti walleen himu jira waan abiyyi nihaatee teediin dubbachuu jira sigale teedii yoon mililik faarsee kun ammoo seenaa mililik jiraachisaa jira bar namni keenya kun akka sammumaa akkam qabnaan yeroo takka takka baay'ee na ajaa'ibu jira bar warramo maallaqa kafalaniif artistii hawwisoo paartii wajjira paartii badhaadhinaa tanii nanjuun tan hawwisoo amma booda oromoon artiin qabdu isiniin jeetiin jira artiin hawwisoo malee artiin ganaa yoo dhufee gartee saba kanarraa duroonii dhaabi saba kanarraa du'a dhaabi ilaameen biyya bulchi mari'adhu kajuu yoo dhufe dhuga artii oromoo jennaan hawwisoo gartee mucaa gartee wallee saba isaatii baase teediin ammaa saba isaatiif sagalee ta'uuf mirga guutuu qaba amma kun oolaan mee afaan kamiin teedii deebisa sigale afaan tokkicha amantiis tokkicha hi yara way deebiin ma kenne yaa'u artiin keenya bara akkam keessa jira bulee bara nabi Muhammad muslimni gaariin bara akkasiitiin nan eegina jee san keessa dhufni moo baruma akkam keessa jira rabbi sodaadha osoo kanuti gartee kaasixaadhaan sirbaan walaluudhaan maal nama arrabsinu san osoo namni nu arrabse dachiitu garagala miti qoo kan daawun oromoon tiyya qulqulluun dhageeffadhaatii suuta gajjaa namni immoo saba isaatiif gartee sagalee ta'uudhaaf hayyama sin gaafatu sigale akkami namni mimma teediin eessa waa'ee amantii dubbate mee eessa teediin amma mee galaana gaaromsaa sun afaan tokkicha amantiis tokkicha nuun jaa kuna afaan tokkicha amantiis tokkicha mee eessa waa'ee amantii dubbate gurbaan kun mee teediin eessa dubbate amma bakkatti galaana gaaromsaa dubbate ansiifiin mee teediin walleetana keessatti afaan tokkichaan barbaada amantiis tokkichaan barbaada nama biroon fedhu bakka inni itti jeenaa fidime
maaluma taane garuu bara akkam keessa jirra yaa jamaa bara akkam keessa dhufne sigal bara namni gartee wallisu so Oromiyaan nutti qaattee dhaadannoon PP tanami Oromiyaan nutti qaattee nuti Itoophiyaa Oromoo jaaree jechuun jirra Itoophiyaa nuti jaaree san keessa Teedii Afroon jiru Amaarri hin jiru Soomaleen hin jirtu Oromoo qofaa jira akkamitti taatee mee tun akkamitti taatee mee naa himaa mee afaan tokkicha amantii tokkicha hawwisoo PP sigale mee hawwisoo barteedii Afroo kanatti arratti akkana godhattu kana ati gartee Shimallis Abdiisaa miliyoona 40 si ijisiisoo kana dhiisi Teedii Afroo bar miliyoona 100 ol dideeti sigale kaasixaa gartee websaayitii irratti gadhiifadha malee miliyoona ati jettu kana gartee hin barbaadu jeeni bar sabasaa filatee bar ati garuu Shimallis durgoo si kennee sigale durgoo Shimallis ta filmaata tanaa booda hin jirre ummanni Oromoo filmaata kana booda asuma jira mee afaanuma isin gartee ummata Oromoo keessaan dhaabbattan isin sigale afaanuma isin ummata Oromoo keessaan dhaabbattan isin eenaa jechuudha sigale saniifu ummanni keenya dammayxanii gartee iflaalu Oromoon amma Teedii ammaa kana osoo hin taane Teedii kadursan sani wajji wal lolu jirtan fakkaatan akka yaada kiyyatti Teediin ammaa yoo CD isaa dhageeffattanii gatteessanii dhageeffattan wanni Teediin haasa'u Oromiyaa guutuu keessatti irra taa'aa jirti sigale ni kadda'amnee siin jedha kadda'amu Lammaa Magarsaa kadda'ame Taayyee Dandayaa kadda'ame Jaawar Maammadii kadda'ame Sheek Abutaatii kadda'ame Oromoo guutuu kadda'ame jechuudha as keessa nuti isuma jirra ni ganamnee keessa nu ganee je hay bara biyyi jechuun nama bar Zinnaash Taayyaachoo ganee abbaa duulaa dirqiidha waywaatee walitti deebisee amma Zinnaash ni jaalata jettanii isin akka laaltan ta halkanii guyyaa inni bar gartee akka jaalatu ibsu jira waan namichi abbaan itoo foorumsuun kitaaba irraa katabeef wajjin jiran jee iccitii jalaa baasee namatti himuudhaaf harka irra kaa'e kadhatanii qaallitti Ameerikaa tana abbaa duulaa galche halkan biruma gachiisuu dide dullatti biruma gachiisuu gaafa dura aangoo fudhatu san ka Amaarri kunis itti haaree atam duratti TV irratti arguu ture san tan dura wayyaanee oggii wayyaanee biratti isin ol deemtu hularra taa'ee olee gusan damma isaa muumicha ministeeraati mire tana biraas zooma gandarra ceewuti yaartiin eedee dhabdee ana mirkubatti hin deebi'e jettee as dhuftee asii kadhatanii gaddeebisan nama Zinnaash Taayyaachoo gane qaalichi sigale jaartii fi jechuudha taqullaa wajji ciisan nama san kenne isii hundaaf sagalee ta'e Zinnaashii hundaaf sagalee ta'e jechuudha sigala saniifu namni ganamin namni Abiyyi jala deemin ganamin ni jira barre Oromoon ittiin Daawit Ibsaa mataan isaan ganamne kanuma nama hoggantoonni ABO'dha waggaa meeqa hammanni murtii gallakkise hammanni murtii isin wala baadee maajeen amata meeqa hidhatti kagartee laamshee mana hidhaatii ba'een jiru wal ganuudhaami asmaraa dhaqanii kadhatanii fidanii waliin biyya bulchinaa jedhanii kadhatanii fidanii gollicha dheengee eegalutti uu jennee ija gurra lamaan quba qabannee iyyine kun amma suufatti bituu eegalan sigale wal ganuudhaami wal ganuumi gaafii Oromoo takka takkaan hin lakkaa'ee afaan Oromoo afaan federaalaa godhee Oromoo abbaa qabeenyaa godhee daangaa Oromiyaa saraarsisee sigale tartiibaan lakkaawee oofaa jeemi haaya kana takka godhee arra Oromoon tiyya Dirree Dhawaa fi Harargeen tiyya Dirree Dhawaa fi Harar irraa iyyuutti hin jirtu sigale baay'ee dubbii Harar tana wanni isin hinjuu hin dogogorina waa takka sirna kana keessa wanni isin deebi'an jiru dubbiin Harar sirnarra rarraati yoo sirna mataa keetii ka Oromoo tajaajilu Oromoof Oromiyaa tajaajilu uummachuu dandeesseen ala Dirree Dhawaan si harka deebitu hin jirtu Harar si harka deebitu hin jirtu afaaniif hin dhukkubsina Harar amma formulaan isin bultuun pirezidaantiin bulaan jirtu magaalaan Harar namni keenya irra guddaan urdiin mucaa gartee nyaateetu garaan qabne kubbaayyaa sanii gartee san komata suni fiifuu nama isa ajajuu isa duuba jira nama 24 bakka gartee paarlamaa wantiitti sheekotii isa duuba murteessituu jira sheekotiin sun agareedha hundisi lammiin biroo tokko keessa hin jiru pirezidaantiin isi shuuma pirezidaantiin isi aangorraa kaasa osoo heerri jiraate osoo heerri Itoophiyaa namni hojii sirna gaarii jaaree heera hojiirra oolchu jiraate heeraa fi seeraawwan akkasii ni dhoorkamti beekamu heerri waan hin jirreef sirna ati jaarratte waan hin qabneef jecha sigale jarri sirna ifi jaarrateen lafa teessisaamaa jira lafa babal'ifachaa jira sigale aadaa fi gartee maal isaanii sirra babal'isaa jiran kanaaf furmaanni Harar akkana haa ta'u maareen akkana haa ta'u sirni Oromoodhaaf Oromiyaa tajaajilu haa uumamu kana kan uumtuun qabsoodhaan qushaasha aangurra dhaqee kana aangurra kaasuudhaan that's it sirna kasii uumu mangisti hayyoonni akka sirna tolchan pilaanii biittitti bultu roodmaappii lafa kaa'u gartee mootummaa akka ta'u mootummaa mataa keetii yoo qabaattee sirna ijaarrataa jechuudha osoo sirna qabaannee nuufi teediinis waliin geenyu sigale osoo sirna qabaannee nuufi soomaleenis waliin geenyu gaafa namni tokko wal dhabe furmaanni heera biyyattiiti jechuudha sigale
heera biyyatti irratti mee bakkuma magaalaa Harar adaree biyyoo keessa sheekotiin namni 24 nama duuba taa'ee pirezidaantii muutu heera Itoophiyaa keessa ni jirti yoo jette hin jirtu jechuudha. Bakka maafiyaan akkanumatti gartee maafiyaan akkanumatti akka feete ifiin ta'u jirti. Biyya kanaa keessa jirti. Nama gartee ilma kiyyaa biyya bulchi jirti. Mee maal sii godhe ilmummaadhaaf? Kanaa'u sii deebisee kanaa'u sirratti sii qabachiise Soomaleen mi'eessoo keessa maal godhu jirti? Kaleessa ummata keenya qawwee irraa hiikanii mancaa irraa fuudhanii waan hundarraa hiikanii ichi booda Soomaleetti qaceelchanii hidhattoonni Soomalee dhukkee godhaan jiru. Harargee lixaatan. Saniifuu Oromoon gaafiin isii deebituuf gaafa sirna jaaratte. Gaafa sirna Oromoof Oromiyaa madaalu jaaratte. Kan sabaa sablammiin guutuun keessatti if gartu. Federaalizimii dhugaa san gaafa jaaratte Oromoon gartee dachii jijjigadeeffatti Harargee isii jijjigadeeffatti haga gootetti dachii isii falmachuu dandeessi jechuudha. Maaliif sirna qabda, humna qabda, dandeettii qabda, heddumina qabda, qabeenya qabda jechuudha. Maaltu si bochise? Saba tokko saba isaa godhu maali? Aadaa fi afaan isaatii mi? Arrabar waan abiyyi taa'ee paarlama irraa haasa'u, mootummaan Itoophiyaa taa'ee paarlama irraa haasa'u, qotee bulaan ganda keenyaa ni dhagaya, qotee bulaan baadiyyaa ni dhagaya, hin dhaga'u jechuudha. Kanaaf Oromoon afaan kiyyaan hin tajaajilama. Afaan kiyyaan tajaajillee anaa kennamu jedha. Amma namoonni gadiin nuutu aangorra jira, amaarri waa takka keessa hin jiru. Haga amma durirraa qabe haga guyyaa irratti gaafa Tigireen bulchuu turtees namni aangoo qabu, dhageettii qabu, dandeettii qabu ijoolluma Amaaraati. Tana gurra si calawu. Jaalattee jibbite. Waay aadaa isaaniiti. Hoteela gurguddaa keessa kadala dubra isaaniiti. Jeneraalonni gurguddaa kun kan gangalchu dubra isaaniiti. Barnuti namnummaan nafiitu nu gangalchine bar dubre. Waanuma hin jirre tana ijoollee afuuftuu tana adda katana ijoollee teenya garaa guuta malee. Memma beeruma keenya ka jeneraala heerume ka gartee namoota dhageettii qaban gurguddaa biyya sanii keessaa heerume tokko as kenni hin jiru jechuudha. Carraa akkasiin qabnu carraa nama san qunnamuu hin qabnu jechuudha. Carraa nama san qunnamuu hin qabnu jechuudha. Carraadhaa bar dubbiin bireedira takkaa fokkina osoo hin ta'in amma fakkeenyaaf dirree xayyaaraa filaayita tendaandii warra gartee xayyaara keessaa nama tajaajilu dubri Oromoo meeqa bireedduu nama biyya Arabaa tetteessituun osochi keessa dalayde aadaa Oromoo afaan Oromoo kana nama barsiifti Oromoon barbuna qabdi Oromoon marqa qabdi Oromoon waan akkanaa qabdi aadaa Oromoo kana namatti himaa namoota kanaa wajjin nama taphachiisaa deemti jechuudha. Achi keessa teenyatu hin dhayitu jechuudha. Yerumaa jira jechuudha. Afaan paarlamaan biyyattii afaan jara kanaa dubbataa jechuudha. Amma federaala keessa yoo dhayite afaan Amaaraan beektu jedhaniiti digrii kan qabdu ari'amtaa jechuudha. Biyyuma abbaa keessa dabbar. Kanaafi sabni tokko kan madaalamuun sigalee dursa afaan isaa aadaa isaati jechuudha. Mee waan gurguddoo kana keessa waan gartee mootummaa kiyya kanatti jettuun namichi barandarraa fuudhanii aangoo rabbi kaayee kun Oromoo deebise tokko as kenni firii takka bicha. Maal siin jaan bara magaalaa tolchee Finfinnee haxaawee adeero Finfinneen Aleppoo caalaan bireettu bara. Finfinneen Damaskos biyya Siiriyaa kan addunyaan guutuun Hollywood kanarraa warri Ameerikaa beekaman kun hundi dhaqanii chitti aruuza godhatan bireedina sirra. Arra gartee mangallaa shayitaanaa fakkaatti si gale. Gartee wanni adda addaatti magartee mangallaa shayitaanaa fakkaattiin siin ichi ilaaluu hin dandeessu Damaskos irra. Maaliif sirnaatu hin jirre bireedinni lafaa maal godha? Amma osoo wanni takka kaatee Finfinnee keessaa waan inni gartee horiidarii jee walitti qabee daqiiqaa 5 hin geessu walitti qabanii wanni kun kutuudha. Osoo sirni jiraate sirna sanirra dhaabbattee bara Ameerikaan guddoon tun maraataan bulu jirti bara. Qallicha maraataa uummata kan beeyin ka asrii waa barreessu ka ganama waa barreessu ka gartee waa takka kan beeyin bulu jirti bara. Maaliif sirna kanarratti nama isa tiisuu jira jechuudha sirnaa isa hoogganaa jira. Amma kun silaa osoo sirni jiraatu baatee biyya akka Itoophiyaa san bulche namichi kun akkam nama godhame naayim. Tanaaf hayyoonni akka Toomas Jaafarsan Abrahaam Lincoln George Washington gurguddaan Ameerikaa sun wanni sirna lafa kaaniif maraataa akkanaa gowwaa akkanaatu gartee doofaa dhalaa malee uumaan beekni akkanaa kanaatu aangoo dhufaa waan beekaniif sirna lafa kaan pirezidaantii ta'e jeneraalaas ta'e abbaa fedhetee kanarra deemuu qaba daandii namni irra deemu lafa kaanii jechuudha. Amma Tiraamp kanarraa achi juu hin danda'u kanarraa juu hin danda'u hangasii fi Ameerikaan seef ta'u jirti malee akka namichi kun deemu jiruun si galee biyyaa miti namni gurraachinuu as keessa hin jiru jechuudha. Namni gurraachinuu biyya tana keessa hin jiraatu jechuudha. Saniifuu mootiin tokko sirna si ijaaraa jechuudha. Mootiin dhugaa ka Amaara arrabsee Oromoo faarsuu miti. Ka Oromoo arrabsee Amaara faarsuu miti. Amaarri lammii Itoophiyaati atis lammii Itoophiyaati rabbi biyya takka waliin nuun. Amma warri madaraka irra taa'ee waa'ee Amaaraa sitti haasa'u halkan Amaara gangalchaa buleeti ganama dhufee achi taa'ee sitti haasa'u. Yenee fiqir jee isi barreesse achi taa'ee. Uummata miskiina kanatti taphatan si galee taphatan. Naftanyaana kana nu gootee maal nu gootee ilmaa millika kana nu godhanii maal nu godhee jee. Mirqaanaan kiyya qullaa dakatanaa oowwee kana inni garuu madaraka irra taa'ee fiqir jee salaamnu. Salam buzalle yettafaachuu yene wuddi jaani ci taa'ee si galee. Kiyya qulla fa kana la ha dhuga jee jaalle tarrafaan dhuga jee jaalle moo gaalee jeeti la dakatanaa ablee wal fixa si galee. Si galee yaa buleessa kiyya mee uummata keenya dammaqaa bilis. Mee dammaqaa amma biyya tanatti gartee adiin akkana nu godhe maariin akkana namni gurra kana jalaa dhaga'u jiru.
biyya Ameerikaa kanatti black and white dha siyaasaan deemtu tun adii fi gurraacha. Yoo ka'ee paartiin tokko adiin akkana nu godhe gurraachi kana nu godhe maaree akkana awwadee miti kaampeenii kee jijjiirradhu jedhanii adiinis uummata keenya ka adiin dhaltee as keessa jira ka gurraachi dhalee as keessa jira ka adii jaallatu qaadhimaa qabu as keessa jira ta gurraacha qaadhimaa qabdu as keessa jira sigale uummanni kun wal seenee jira nuufi amaarilleen akkasi sigale amma paartuma paarii adaamatti hawwisoon piipii godha eeda goote kan irratti kawaan san geggeessu teeknishaanni amaara sigale achi dhaabbatee garuu afaan tokkicha amantii tokkicha afaan tokkicha aman kana uuf bar mucaadha amaara saniifu uummanni keenya waan akkanarraa guddadha amma uummata guddaa uumuu qabna sigalee uummata fageessee yaadu uumuu qabna. Oromoon abbaan fedhee aangorraa dhufu mee maal naa gootee jee gaafachuu danda'u qaba. Aadaa tiyya guddisuuf maal naa gootee Oromiyaa tiyya ijaaruuf maal naa gootee afaan kiyya guddisuuf maal naa goote maal naa hojjette mana barumsaa akkam naa ijaarte gartee qorannoo aadaaf turizimii ta'a akkam naa ijaarte ta paartii tajaajiltu naa ijaarte moo ta hawaasa tajaajiltu naa ijaarte sigala uummanni keenya please uummata dammaqaa ta'uu qabdanii jechuudha sigala uummata dammaqaa yoo hin taane namaa tokkotti isinitti taphata amma ajandaa matoo hayaa kana ajandaa uummata keenyaaf hayyuun keenya jaawarfaan sagalee ta'u jirru kana fuudhanii tee deebisuu barbaadanii jechuudha qushaashni tun uummata Oromoo kana haggan akka tuffatte jechuudha nuti rakkoo nam tokko irraa hin qabnu nuti rakkoo teedirraa hin qabnu uummanni Amaara irraa hin qabnu uummata Soomalee irraa hin qabnu rakkoo sirna irraa qabnu Oromoon kan wajji walii galuu dadhabe sirnaa isa fudhachuu dide Amaaraa fi Oromoo wal fudhannaan amata meeqa wajjiin ollaa ta'anii wajji jiraachuu dide ka wajjiin cherchii deemuu jira ka wajjiin masgiida deemuu jira ka wajjiin hoteela deemee halkan waliin gaggalataa buluu jira ka bakka adda addaa waliin hiriyoota lubbuu kana walii baasanii jira nuti wal fudhannee jirra waliin dinneen beeku ka Oromoo fudhachuu dide sirnicha ka aadaa Oromoo balfu sirnicha ka afaan Oromoo qaqqabuu barbaadu sirnicha kana kan jijjiiruu qabnu kan irra qabsaa'uu qabnu lammiin gartee hawaasa tokko osoo hin ta'in sirna irra qabsaa'uu qabnaa jechuudha sirna irra qabsaa'uu qabnaa jechuudha uummanni keenya wanni beekuu qabu kan miidhaa jiru sirna malee gartee lammii tokko miti jechuudha lammii takka lammii Amaaraa takka lammii wanni haja'amuu miti jechuudha saniifuu gartee deebiin isin kennitaniis paartii teessan jajjabeessuuf malee Oromoo bakka buutaniiti deebiin isin kennitan jirtu asirra dhaabbattanii gartee firraa itti himuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Uummanni keenya kanaa booda Amaaree kana nuun jaa Amaareen akkana nuun jaa hajuun kanaa booda gowwoomuun hin danda'amu jechuudha. Kadaangaa Oromiyaa saamsisuu jiru Amaaraa miti. Hayyoota keenya biyya arihee kaan hidhatti guuree taa'ee danda'a sigalee amma fakkeenyaaf kan matu hayaan ati irra qabsaa'u jirtu Haayiluu Gonfaa fa'a. Haayiluu Gonfaa sun gartee mana gartee taa'ee ilmaan taa'ee faan keessa jiran san alatti keessa ariisisee isaa fudhatee jechuudha. Memma kana dhiifteeti teedii fiifuu gartee haasitaa baasee usee mana isaa taa'u jiru duultan. Nama ilmaan Oromoo alaggannaku ilmaan qabsaa'ota alaggannaku nama qabsaa'ota ajjeesuudhaaf halkanii guyyaa barbaadu. Kana dhiifteeti diinni guddaan kun gartee ozoon taa'u jiruuti diina biroo barbaadda. Saniifuu uummanni keenya dammayxanii akka gartee ilaaf ilaameedhaan wal mariidhaan deemtan hayyoota keessan dhageeffattan keessattuu amma jawween qabsoo deebi'ee waan jiruuf duraanis gaafa callisuunis qabsoo jira amma gartee waan jiruuf gartee yaada keenya adda cabsuu waan barbaadaniif akka gaariitti fayyadanii sabaa sablammillee kabajanii waliin deemuun baay'ee barbaachisaan jira itti aansuudhaan karaa oduu addunyaatiin namichi eda bakka hiraata nyaatanitti jaratti ol seenee jara jilbiibbiidhaan oofe gartee namni sun nama barataa naasaa gartee nama jabaa kompiitar saayinsii hunda baratee nama gartee jireenya ajaa'iba qabu nama amata 30 takkaati wanni inni waan kana godheef deemtanii isin biyya guddoo tanaa ijoollee miskiinaa dirooyiniidhaan Israa'el gargaartanii akka nama ficcisiiftan isiniif hin hayyamtuu biittiti jedheeti gartee waan kana godhee jechuudha. Kun ammoo biyya keessa taa'eeti lakkii abiyyi matu hayaa nama ijaaruun sirriidha. Dirooyiniidhaan wallagga dhaqee nama manaa hojii gubuun sirriidha. Je'eeti irra wallisa kun si galee. Kun ammoo dirooyiniin irraa dhaabaa jee yoo wallise afaan tokkicha amantii tokkicha nuun jee siin jedhe. Biyya kana biyya wallaalaan bulchuu fi biyya beekaan keessa jiru laalime. Biyya birootiifuu sagalee ta'anii jechuudha. Amma uummanni Ameerikaa kun hiriira san fakkaatu Niiwoork irraa eegalee gartee haga Minisootaan baatutti hiriira guddaa hangas fakkaatu lolan barbaannu jedhanii hiriira bahanii jechuudha. Amma mee uummanni keenya mirga akkasii ni qaba. Eertiraa wajjin lolan barbaannu jechuu ni danda'a. Soomalee wajjin lolan barbaannu jechuu ni danda'a. Jabuutii wajjin lolan barbaannu jechuu ni danda'a. Hin danda'u jechuudha. Waanuma gubbaa gaxal bahame jala kana taa'ee dhiqataa jechuudha. Saniifuu namichi lola dhaabaa jechuudha wanni inni haare qabamee to'annaa jala oolame as bahu teessi takara Iraan akkuma amma dura haasa'uu turre Iraan lola kanaa fi
politikaalii waan guddaa injifattee jirti. Kana hunda ka godheef hooggansa itita jaba wal dhageeffatu waliif abboomu ilaaf ilaamee mari'atu waan qabduufi lola kana injifattee amma faanumaatu waan jechaa jiran meeshaa addaa kana sigale الكل شيء من البحر كل يوم رامو جاربني سيقول رامو بحر خيسا سيجولين خراب بحر ميلايات النبي رامو أمريكان مسائل أمريكان وجدته قرتي دوني زيدان حلالة تراك أبو ديمي إيران حلالك أبو خانة تمديفتي تم رامو تنا تتولجتي رامو تنا وان كبان كبدو أمريكان رامو تم بحر خنا أكو مرامو تكنا إيشادي ملا ود سيقول رامو تنا دفتي تم بحر خنا ندونغ مركب خنا ندونغ كيس جتين فرنج إلهم قلت لفته أتشيبود بحر موجود ده خنا رامون تون قوتي جتو تكنولوجيا عجيبة نمني هندينو بره جولي وانتي تنا إلمان كوش إيران تون كوش أورمودا إلمان نورموز يعني جرا دروك قدا سيستمي خنا لفخاي أورموز يعني قرتي كوش إنه إلما أورموتي خنا بإبراهيم وجه الدرود أبو جاتر رسول الله عليه جولين كوشوتات مججب دوبر خموسا درود أبتي كوشما إبراهيم درود أبتي كوشي واحد دو قرتي هرموس فانو ماتو أكسينان جتوتي قرتي نما الدنيا تنقوتو موتي أفري موهي جانسي يعني لما خريستانا لما مسلمة تكو زرقليني تكو مسلمي تكو زرقليني تكو نبي سليماني تكو هرموزي خريستانا دي تكو نجلابتي أفري خموه سن كيسا خوش إلما أورموتي جو أما اللي نخبجن هرموز مالي جانيتي خبجن بيا إيران كيسا تكونو دكا لفا أورميا جام توتو جرا أورمو وانتي كيسا إيران كيسا لفا أورميا جام توتو جرا سيدنا حياة الله علي خميني يقول هجي دي مورمو غارم ولا تفكات أنغر شيكوتي غارم ولا تاتا سجاجا قبتي دي متوقع فكات سيجالي أورمو كله سو جولين كاروما تشراس قفته غرتي كارومني خون أما الدنيا قوتو وان أمريكا مليون ميكان تولجتو وان أمريكان مليون يبدي أسبابته إساوان كم لما دولاركم لما 5 ديتين بالليسني خيستو سيدنا مستجبان هباية قالتو مني عرب إمريتي سن برني خاي سيجل نخاي برن مسكينة ميك أفاي سيدنا مستجبان عرب إمريتي سن أكس قرون بيتسون سيجل بيتسون وسو سيدنا نتروفو بهاتني بيجي مسكينة أنا قرتي بني سخنا الرجارتي متى قبتشي سوقاتي والله لقمان سيما وعليكم السلام جال عربي مريتين بيجة أكن تاني تاهم تيجنا بيجة أكن تاني تيجله أك بيجة تاني تاهم تي والله أما ما لقولوا جرابي وان قولوا والله وان ديس والله ما ليني مريتين رات يسلو فنجرو أما أمريكا في أوروبا جناجنو سيني هدم توتا سياسة ليني نيخا ورغارا وجه ليني مري هدا در ديمقراطي نيم بلسا هاي أيوتان دران إفجلا أريه قرتي نراهمي وانت ودلوتي تنا قرتي إفجلت أسوء في هندا أيوتون دنين دي سجيتي مالك تكاتكو الربوزني جرنا ما أوروبا نسي مثل الله يجني الربوزني جرني إنما أوريدي دران أبي بن زيد ابن الخلب جانين أبي خل مكاس جيرتي أكاك عليك عربي مريسن أبا إسا جيرتي سنيس محمد بن زيد ابن الخلب يني بيتنين إنيس أبي بن زيد ابن الخلب جيرتي أما إيجا جري مالك عربي مال قده أي دري ديمقراطي نيم بلسا جيتي أمريكا جنا جراي عربي مريت أما إيران يوني في قرتي لولي كن قابت خان كوتاتي تكفان كان يماس عربي مريتي تجاب سيتنا خلي سيني تديبس وتيسو عربي مريتي رايج وانا جايب ست اوبر بليز عربي مريتي خلي سيني اما تديبس وتيسو عربي مريتي انتو لفي دويدا ابييتي سيغلي لفي دويدا ابييتي يو يادتنتي غافا منغستو يلمارم راشيان چبنان نوما چابي جچو sirnichi kun osoo niin eenye tanaafi halkanii guyyaa maraachaa jirra ummanni oromoo wal dhageeffadhaa wal mari'adhaa hayyoota keessan fooloo godha waboo teessan jabeeffadhaa nama humna qabuutu dafee 4 kiiloo qabata sigale wala daawwitii wala maarree wala paartiin oromoo tachi jirtu sun humna finfinneen to'attu qabdu yoo xiqqishta kakakir waajaan waboodha qabaatoot tanaaf waboo kee kunuunfadhu siin jenna sigale sirni tokko eega gartee hundeen isaa jalaa cabxe luyti isaa jalaa fuudhamte asiin fiigaa garaan fiigaa luka jalaalat godhu goote iraan sigale haa galatoomtu iraan mataa rabbi haa bulchu luka abiyyi jalaalat goote jechuudha sigale سنيفو يوني فما خلوا اللي خوتات اللي دورسا بيتي سين الرأي قالوا ديمتو بيا عربي مريتي جتو سنقول بران ولا سعودي جت ولا قطر جت ولا ماركي شو جت بس سيستم يسين بيننا نتروفته برا أمريكا سيستم أمريكا نتين دفن جتين نقدرتين سنين نتروفته
إيران بلاد راباسو جرتي يولين كوشتون غا سيستمان ومن كوشكون بيخي أما أورمو متراو يولا التي دوغارا بيدو بچودا حيومين ساني دنديتي ساني مي أمتو خنا ولا لغدا سيستمي كيسا شمرن تون كوبا أنا كودا قبدي جولين كوبا كودا قبدي منغدون كوبا كودا قبدي موتو مان كوبا كودا قبدي أورمو تنالالي مي سرنو مغدا خنا يو دبيفته سيغلي دبين دوغمان إيران نورا دفته سيغلي خجو ساني سيغيسا جچو سيغلي dubbiin sun dhugumaan sii mirkaneessiti jechuudha. So Iraanonni sangubarraan misaa'iloota adda addaa kana as baasanii misaa'iloota gurguddoo amma duratti hin fayyadamin gayyaasaniiti dheengadda uummanni Iraan guutuun irra bahee irraa dhiichisaa ture. Maal godhee lolli kun Iraan lola kana maaliif marii diddee yoo kan jettu taate lola kana injifattee jirti. Ammaas injifattee jettee xarraq jechuun barbaaddu akka gartee biyyoonni biroolleen itti aaranii idaan xarraqummateetiitu Ameerikalleen akka mari'anne si godhee gartee ja'anii akka gartee Iraan irra dubbiin hin deebine ni mari'adhaa. Garuu kun olaa Tiraampiitu kunan godhu jira. Tiraampi doofummaan Tiraampi Ameerikaa gaccabsiteeti Iraan ol kaaftee jechuudha. Iraan ol kaaftee jechuudha. Doofummaan Tiraampi Ameerikaa gaccabsiteeti Iraan ol kaaftee jechuudha. Ni mari'adha jetteeti sistemaan lola dheerisu jirti jechuudha. Lolli kun yoo dheerate eenyu fayyada? Iraan fayyada. Iraan fayyada. Lolli dheerate Iraan fayyada jechuudha. Akkamii fayyada? Tokkoffaa dardara gartee halkanii guyyaa wal oofu kana ilmaan gagguuru kana biizii godhaa jechuudha. Namni sa'aatii hojii ciisuu hin qabu. Kun waraana yaa'aa, kun misaayila birraa eegaa. Waa hedduu jira sigalee. Itti aansuudhaan gartee jeneraalota jajjabaa as baha jechuudha. Jeneraalota jajjabaa dandeettii qaban gartee mustajabaa sirnama dhufuu deemu kana kanaaf amanamoo ta'antu as baha jechuudha. Itti aansuudhaan gartee ammaasis uummata Iraanii fi mootummaan gartee Iraan tun baay'ee wal dhabuu turan. Uummata baay'ee rakkisuu turanii baay'ee wal dhabuu turan. Kana hundaa walitti araarame. Amma hogganoota Iraan yoo ilaalte ummata keessa dhaabbatanii ibsa kennan. Uummanni kun harka irra kaata, kun fi qabee footoo hojjetaa, kun gani dhungata, warruma dheengadda ilmoo dura ajjeese maal dura ajjeese lolli gartee Yahudaan Ameerikaa wajji taatee rabbante kun walitti araarseeti tokko godheeti jaalala ummata harkatan amma mustajabaan fana. Jaalala tana tiifachuudhaaf muur ummata isaanii kana meeshaa irra baasanii dhiichisiisanii nu bira jirtan janiini sigala akka gaariitti oofuu turanii lolli yoo dheeratee gartee hundinuu mustajabaan jaalala tanatti fayyadamee sirna isaa gad dhaabbataa jechuudha. Ameerikallee naa galatomtu, Israa'ellee naa galatomtu manguddoo duraan isaan keessa teessee Israa'elii basaasuu turte hunda Ameerikaa basaasuu turte hunda ifumaaf gatu jirti. Amma mucaan bakka manguddoon irraa dhumte tana manguddoo rahmata kadhachaati sigalee nama isa dhageeffatu nama isaa gadi isa dhageeffatu kaayyataa jechuudha mustajabaan. San kaayyataa jechuudha. San gubbarraan bakka manguddoo tanaas ammaas du'a manguddoo tanaatis itti fayyadama. Amma fakkeenyaaf Rabbi rahmataa godhuu fi waaqoo guutuutii fi jaarraa baga yoo si duratti jeesan hagam takka onnatta. Sigale hagam takka onnatta. Taaddasaa Birruu yoo si duratti jeesan hagam takka onneen si danfiti. Inni manguddoon tun uummata saniif akkasi. Kun olaala Yahudaan dhuftee manguddoo teessan Ameerikaan dhuftee manguddoo teessan mana fitu jirti jee daranuu uummata onnachiisa jechuudha. Uummata kakaafata. Sigale uummata kakaafata. San gubbarraan sirna fi barbaadu san hanga gad dhaabutti haga gartee waan barbaadu to'atutti lolli akka dhaabbatuun fedhuu jechuudha. Itti aansuudhaan yoonii fi lolli dhaabbatu uummanni dalagaa gaafatamas. Mustajabuma irra akka jaalatanii wayi mustajabiyyee jedhanii ilaal miciyyoon isaanii walliftuun beekamtuun sun faanta mudhiin isiituun hamartii fakkaattu bara sigale. Dhiirinni morman talasanii bara bishaan isiin akka dhuydu kun torbaan tokko as keessa gayyaa sigale. Uggii lafa ajjattu akka leencatti gurra ishee qabu taate asiin dhagaa sigale. Rifeensi isii kun farda ce'uu sakaalan tala sigale. Dhiirin rifeensa isii. Mudhiin isiituun gaara qaa fakkaatti qal'ina sigala. So saniitu intala santu mustajabaa kullee yoomi. يا حبي كل حلبي الجزاء من الحب من الخداع من الشديد يتنسي قال يا مستجبا إفا دكنا خيسا هجيتي الإجانة لالتو تيسون ددبا برنين جنجل السررة أجتشو أفان رموتي هنجست كفار فميجتشو أمة مما يسافر زخناتو يقولوا لي كن أبتة يقولوا لي كن أما أمريكا وجه أرارا بوساني وزون إقونومي تنسر رئيسين وصوم مالين قولين قرتي وانت اقونومي تنسر ريفتين يخلو لك ندا ابوتاتي امته مره ندا افاني سخاو توري خنا دغا افان كاجيچو اقونومي سريفتو مال غدو جرا هرموز كنا غرتي هرموز دران ركابه توري يفرق ديبسو جراني يچو وانا جايبس تو هرموز ايغو اوممي تكا ايران را فيدم تيمبي دانغو مخيه اورومو ما فين را تكا فيدم تيمبي نغباغتي فين انتم تيجانو مجتي برجلتي سي اورومو فين انتم تيجانو مجتي تكا غرو فين را فيدم تيمبي هرموز akkan nu finfinneen irraan fayyadaminitti hurmuus kana bari hurmuus kun keenyaan maja iraan taa'e akka gibira irraa fudhateen beeku takka irraa fayyadameen beeku amma irraa fayyadamanii maallaqa godhu jiranii jechuudha diinagdee ajaa'iba asiin Ameerikaan itti cufnaan akkam godhan siistamatti baasaniiti karaa miilaatiin Chaayinaa fi Paakistaan waliin banaa beeki jarri kun waliin dhiyaatan waliin banaadhaa karaa baaburaatiin ittiin naqanii ooyila gurgurachuu jiranii jechuudha tartiibaan ooyila gurgurachuu jiranii jechuudha
bar lolli biizinasa bar yoo ati itti beekte lolli biizinasa ajaa'ibaati beek akkasitti ekonomii isaanii irraa kafar godhu jiranii sangubbarraan ammaas waraana muur waraana dur caasaalee dur waraana keessa seelii gartee Israa'elii fi basaastota sesseena kan hunda suuta suutaan keessaa guuraati bakka tan hunda waraana isaatiin cufaa sigale siistamaan akkasitti itti deemaa jira lolli dheerachuun garuu Ameerikaa maal godha tokkoffaa Ameerikaa meeshaan isiin darbitu meeshaa gartee yoo xiqqaate biliyoona meeqaati Israa'eliyoochi waatti as darbite kan isiin afaan darbitu kun miliyoona meeqa ekonomiin isii gaddaawama wanti maarketiin kun gobbu'aa dhufa sigala asii qaaleensi jireenya ammaa ol ka'aa jira ol ka'aa dhufa gaazini qaalawaa dhufa ummanni gartee frustrate ta'eeti gartee amma primary election kana gartee wanti mootuu jechaa jiran warri republikaana Trump ifillee nama jibbisiiseeti ifillee jeesee paartii sallee jeesee jechaa jira amma warri guutuun kaardii qabatanii taa'u jiran seneetaraa fi bakka bu'oota uummataa kana elekshinii baatii muraasa booda dhufuu deema. Trump yoo kana jalaa dhawan Trump bakka ganaa maayikiraafoonuma taa'u. Ajandaa gaffidaa harka kuffisan. Amma seneetii isaanii kontirool godhee jira. Kongiresii Trump paartii Trump kontirool godhee jira. Tana hunda dimokiraatiin harkaa fuudhuu deemti jechuudha. Tanaaf inni lola kana dafee waan takka illee taatu yuuraaniyeemii sanillee fuudhee jiru waan takka illee taatu dafee akka isaan gartee farramanii fi akka isaan dafanii Iraan tun farramtee fi kunoo injifannoo tanaan hin gale jeeti gartee ummata kana keessa deemee fidhaatee paartii isaa tana gartee akka dandamattu godhuu barbaada. Iraan tun dubbiin galtee fi jirti sigale. Iraan tun dubbiin galtee fi jirti asiin nu arrabsaa ichiin isiniin mari'adhaa asiin isiniin mari'adha jechuu tana gurraan hin dhageenyu jedhanii jalaa ditanii soololli yoo dheerate isaan tutti qaanamaa jechuudha. Isaan tutti qaanamaa san gubbarraan Awurooppaa fi Ameerikaa duyda garaa gootee beeka Iraan obboleessa. Biyya waggaa 48 uggurirra taa'ee seekshinirra taa'ee guyyaa 40 Israa'elii fi Ameerikaa biyya addunyaarraa gartee biyya addunyaarraa nuti tokkoffaadha nuti kana nuti maarreedha jettu san sigale addunyaa guyyaa 40tti jilbibbachiiftee way waachisiiftee san gubbaadhaan si wajjin hin mari'adhu cirbi dhaqi jettee gartee nama hunda nama addunyaa keessatti jechuudha saayitee amma Ameerikaa fi Israa'el akkuma nama wadaaja keessa dhuufeetta sigale namni beektaa hojii wadaaja keessa dhuufe du'aa inni salkan san ittiin toltu jimaan ittiin tolu wanni hundi itti bushuuti suuta qallateeti hunda manaa kana maxxanee galeera fa'a sigale amma jarri akkasii suuta qallataniiti hunda manaa kanatti qallataniiti waan kana keessaa bahanii injifanne jedhanii miidiyaa fi kana hunda isaanii harkaa qabu taa'ee kijiba dhaadachuu barbaadanii jarri lakkii jeeni jalaa dide waan itti baha isaanii eeyina akkanuma dhufneeti karaa hundaan isin hojii jirra YouTube keenyallee laala chaalena san subscribe nu godha achirratti illee live ni seenna asirratti illee ni seenna TikTok irratti illee ni dhufna karayyuun isin hojii jirra qabsoon keenya amma jalqabee jira injifannoo rabbi nu haa galchu baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabanya nagaan naa jiraadha